kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya obborosaa fi oromoloof assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isiniin janna. Arrantana akkuma mucayyoon xiqqoon takka maskiida qafiiraa sanitti quraana fixeen dubbii ajaa'ibaa galmeessitee jirti. Kunoo namatichitti dubbifnee jira. Mee mucaa kanarraa oduu fuudhu jirra. Arrantana naffeen akkam jetti mee haaluma kanaan nu dabarsa. Akkuma mee nu qaatti naffee tibni amasan dargamu. Asli orang nak kasih dia naffee akkuma waan nyaatee jiru. Wallahi bishaan nuuf dabarsaa jiru obbo Gaaddisaa Iziid Jaamaa. Kanaafuu meen wajjin tura asumaan itti fufnaa har'a waa'ee isaa dudduubbanna. Mee Gaaddisaa Iziid har'a maaliif bootaa kanatti كمان باقينا تيم دو خلف في البيت كمان الفجرة ومسافر برو لف الفجرة ولا في الفجرة ولا في على خلاص قالوا واو Gaaddisaa Iziid akka ja'aa jiranitti hablaan isaa du'arra baay'ee bareedaa ja'a. Mee nama biroo odeeffannaa ammallee nuun deema. Mee har'a kabajamaa keenya obbo Seeraan Abbaa guddaa ayyeen du'aa inuu godhime abbaa guddaa du'aa irra buusi. Ay amin. Hayyeegaa kabajamtoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya kan amma oduun kun irraa isinii dabaraa jiru ROL TV dha. Kanaafuu namoo akkan wajjin turtii gaarii gootan asumaan isinitti dhaamannaa. Ganaa oduun keenya hin dhumne deemaatuma jirti tartiibaan. Ammaan tana irraa deemeetiin isiniif yaamee isiniif dubbisa abbaan Saaduu waan inni har'a itti dubbate asumaan ilaalameen wajjin godhaa turtii gaarii namootuugaa. Saaduu yeroo quraana qaraatus isiniif hin fida asumaanii na wajjin godhaa turtii gaarii haa ta'u. Ugayyuu sammuu keessanii fi yaadni isin gartee fi qalbii keessan madarsaarra godhadhaa. Hayyeegaa kabajamtoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya har'a abbaan Saaduu gorsa ajaa'ibaan nuuf godhe. Gorsa kanarraa yoo nama waa beeku taane waan ajaa'ibaa birannaa. Amma tanumaafuu gara Saaduutiin isin dabarsaa mee namoo haa dhaggeeffannu quraan rabbii bareedaa kana. وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين آمين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا آمين وعلمنا منه ما جهلنا آمين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا فيها بخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا خاطئ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا kabajamtoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya akka har'a qura'aanni saaduu isin gammachiise abdii guutuu qabna. Kanaafuu hangaaf laamirooti walitti nu deebisuu nuuf turaa ga'a.